السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي هنجال الله كوجادا بكجرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو أراك نكيسة أبليكيشني أجايبات تكون سنيف كبردة دفع فايدة رابي كنات اسمال يو يتنيا جودا نمن سنبيه نتوكو يو سنب بالبلة إسنار رابس يوكي وان توكو سننجي إسن صدا أشيسه نم سنمو إسن eenyummaa saadaa wallaaltanii namni sun eenyu akka tahe wallaaltan jechuudha. Salphumatti namni sun eenyu akka tahe waatsaappii isaadhaa feesbuukii isaadhaa waan inni fayyadamu hunda salphumatti irra gahuu dandeessa jechuudha aappii kanaa jechuudha isin galee akkasuma namni sun maqaan isalleen eenyu akka tahe salphumatti nama san irra gahuu dandeessa jechuudha isin galee yookiin salphumatti beekuu dandeessa jechuudha namni sun eenyu akka tahe eessa akka dhufe maal akka tahe isin galee egaa namni tokko tokko yookiin simple bilee waan hin taane tokko yookiin waan garagaraa tokko yookiin sin arrabsaa yookiin waan hin taane tokko sin injees hin sodaachisa nama sana immoo isin eenyummaa isaadhaa hin beektan ta'a jechuudha. Kanaafuu nama akkasiisan jechuudha salphumatti haala itti beekuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Description boxii qasxii irratti galoo kilik gootan haala kanaan liinkii argatanii liinkii irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan weebsaayitii keenya kanarra isin fida. Aappiin kun faayidaa hedduudha of keessaa qaba jechuudha. Barreeffamni afaan Oromootiin barraa'e waa'ee aappii kanaadhaa ni jira asirraa dubbifachuu dandeessan jechuudha yoo barbaadan jechuudha. Viidiyoo gaggabaasee waan isiniif waraabuuf jechuudha. Suuta asirraa barreeffama dubbifachuu dandeessan jechuudha. Asirra gadanii buutanii daawuloodii godhachuudhaaf asirra deemtaniiti asirratti barreeffama diimaadhaan yookiin qalama diimaadhaan kan barraa'e daawuloodii fayyadachuu jirti irratti kilikni gootanii achi booda xawwaalee pilaastoorii irra isin fida jechuudha. Egaa nan buufadhee waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu. Achi booda yeroo gadi buufatan jechuudha oofii irratti kilikni gootanii achi booda akkuma asirratti margaa jirtan haala kanaan isin fida get start kan kilikni gootanii achi booda lakkoofsa bilbila keessanii itti guutan jechuudha. Keenyaaf kan itti guutu. Haala kanaan yeroo lakkoofsa bilbila keessanii itti guutan jechuudha. Koontinuu kilik gootaniiti bantanii. Achi booda haala kanaan isiniif bana jechuudha aappiin. Okay. Haala kanaan isiniif bana jechuudha. Isinii gala. Yeroo haala kanaan isiniif bane this is me kan jedhamu kilik gootu. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif baname jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif baname kan akkuma asirratti margaa argitan lakkoofsa nama hunda asirratti baasee jira jechuudha. Amma salphumatti haalli nama tokko yookiin nama hin beekne tokko nama isin bilbilee eenyummaa isaadhaa wallaaltan tokko yookiin irraa cinqamtan tokko haalli eenyummaa isaadhaa salphumatti itti beekuu dandeessan yookiin irra gahuu dandeessan. Dursa jechuudha lakkoofsa nama eenyummaa isaadhaa wallaaltan sajjaltan jechuudha. Bilbiluma keessan irratti akkuma bilbila kaan bilbila keessan irratti seef godhataniituma achi booda bilbila sajjalatan as keessatti argatan jechuudha. Isin galee amma yeroo sajjaltan jechuudha bilbila maqaa bilbila sajjaltanii san irratti kilikni gootanii achi booda akka haala kanaan kilik yeroo irratti gootan haala kanaan namichi sun yoo feesbuuk qabaate xawwaalee fakkii ayikoonii feesbuukaa tan yoo kilik gootan daayirektii ayikoonii isheesmoo Facebook irra isin geessa jechuudha. Isin galee kunoo akkuma asirratti margaa jirtan kunoo asirratti hunda'e kunoo xawwaalee Facebook abbaa isin bilbilee isinitti isin geessa jechuudha. Of duuba yoo deebine malee waatsaappii isaadhaa yoo barbaadan ammoo salphumatti yoo namichi sun waatsaappii qabaate jechuudha. Yeroo lakkoofsa namicha irratti dhootan jechuudha. Ayikooniin waatsaappii isinii baatee irratti kilikni gootan. Xawwaalee haala kanaan WhatsApp irra isin geessa jechuudha. WhatsApp nama san irra isin geessa. Salphumatti nama san eenyu akka ta'e beekuu dandeessan jechuudha. Asirra. Walumaa galatti aappiin kun sooshaal meediyaa namni sun qabu hunda isiniif baasa jechuudha. Isin galee Facebook, WhatsApp isaadhaa, Imo isaadhaa waan inni qabu hunda kan isiniif baasu waan namni sun fayyadamu jechuudha. Waan namni sun lakkoofsaniin fayyadamu.
isinii galee haala saniin salphumatti nama san eenyu akka tahe haala nama sanitti agarsiise kanaan salphumatti beekuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jettanii abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.